Hai, akkam jirtan arrasalitti deebinee jirra. Akkam jirtan isinin jedha jalqaba nagaa isinin gaafadha. Nageenyi waaqii isiniif haa baay'atu mara keessaniif iyyuu. Ani baay'ee nagaa fayyaa kooti isinirree baga nagaa fayyaa taatan isinin jedha kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenyi waaqii isiniif haa baay'atu isin jedha. Nagaatti aanseemuu gara barumsa keenyatti dabarra isinin jedha. Barumsi keenya har'a barumsa ajaa'iba isinii fidee dhufee jira. Waan isin fayyadu waan irraa barattan isinii fidee dhufee jira. Na waliin turaa isinin jedha. Maalluu fidee hojjettan waan ajaa'ibaati dhugaa waaqayyoo. Innaa kana booddee faayidaa isaa yeroo bartan itti fayyadamtan jedhee yaada. Faayidaan har'a ani isinii fidee aannanii fi qurunfudiidha. Aannanii fi qurunfudii namoonni hedduun garuu waliif fayyadamanii hin beekani. Innaa garuu odoo waliif fayyadamtanii aannanii fi qurunfudii faayidaa akkamii akka irraa argattan isiniif himaa. Faayidaa hedduu qaba. Faayidaa 27 qaba. Aannanii fi qurunfudii yeroo waliin maktanii itti fayyadamtan jechuudha. Innaa 27 kun tokkoon isaa maal akka ta'an isiniif himaa isinin jedha. Na waliin turaadhaa kabajamtoota fi jaallatamtoota kiyyaa. Warroonni haara taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii taadhaa. Warroonni subscribe gootan like gochuudhaan na hordofaa isinin jedha. Hayyee kabajamtoota kiyyaa faayidaan aannanii fi qurunfudii irraa argannu maal akka ta'e tokkoon isaa isiniif himaa. Tokkoffaa kan irraa argannu jechuudha dadhabbii onneetiif baay'ee gaariidha. Aannanii fi qurunfudii yeroo fayyadamne jechuudha. Innaa akkamitti akka fayyadamnu boodarra isinitti hima jechuudha. Aannanii fi qurunfudii garuu kan irraa argannu tokkoffaa irratti dadhabbii onneetiif nu fayyada. Lammaffaa irratti immoo dadhabbina sammuu fi waa hubachuuf nu gargaara. Sadaffaa irratti dhukkuba asmiitiif qoricha. Warroonni dhukkuba asmii qabdanirree yeroo kanatti fayyadamtan aannanii fi qurunfuda kana yeroo itti fayyadamtan dhibeen keessan isin dhiisuu danda'a. Akkasumallee dhibee asmii akka isin hin qabneef isin gargaara jechuudha. Afuraffaa irratti immoo dhukkuba ilkaaniitiif irree baay'ee qoricha jechuudha. Warroonni ilkaan isin dhukkubu keessattuu qurunfudii yeroo irratti nyaattan qurunfudii yeroo itti fayyadamtan ilkaan keessan isin dhiisa isinin jedha. Warroonni dhibee ilkaanii qabdan akkasumallee dhibee ilkaaniitirree akka nu hin qabneef qoricha jechuudha. Dursineetirree of wallaanuudhaaf qurunfudii yoo nyaanne dhibee ilkaanii nu hin qabu. Shanaffaa irratti immoo finnisa balleessuudhaaf irree gahee olaanaa qaba. Warroonni finnisa fuularraa qabdanii finnisni isinirraa baduu dide qurunfudiitti fayyadamaadha isinin jedha. Isinirraa balleessa. Ja'affaa irratti immoo nyaata akka daakamuuf nu gargaara. Nyaanni nuti nyaannu akka daakamuuf gahee olaanaa qaba jechuudha. Torbaffaa irratti dhibee utaalootiif yookiin qofaatiif baay'ee qoricha. Dhibeen utaalloo yookiin qofaa yeroo nu qabe yeroo qurunfudiitti fayyadamne aannan waliin dafee nu dhiisa. Akkasumallee immoo dursinee yoo itti fayyadamne akka qofaan nu hin qabneef gahee olaanaa taphata jechuudha. Saddeettaffaa irratti immoo dhiiguu foon ilkaanii nurraa qolata. Ilkaan keenya akka hin dhiigne foon ilkaan keenya akka hin dhiigneef nurraa qolata jechuudha. Saglaffaa irratti immoo hanga kolesteroolii qaama keenya keessaa ni to'ata. Kurnaffaa irratti immoo dhukkubbii jilbaa fi lafee nurraa ittisa jechuudha. Dhukkubbii jilbaa fi lafee warri qabdan yeroo kana fayyadamtan isin dhiisuu danda'a. Akkasumallee dhibeen kun akka isin fayyadneef isin gargaara isinin jedha. 11ffaa irratti immoo foolii aannan gaarii akka qabaannuuf nu gargaara. Yeroo aannan dhugnu san jechuudha yeroo qurunfudii waliin fayyadamne foolii bareedaa qaba jechuudha. 12ffaa irratti immoo dhukkubbii yeroo marsaa laguutti hiree baay'ee qoricha jechuudha. Yeroo kana yeroo isin dhukkube jechuudha yeroo isinitti dhufe yaashaa ijoollee shamarranii beektu. Yeroo kana qurunfudii yeroo itti fayyadamtan dhukkubbii sun isinitti fooyyaa isin dhukkubu jechuudha. Kanaaf qurunfudiitti fayyadamuu qabdanii isinin jedha.
13ffaa irratti immoo dhibee garaacha firree gaariidha. Warroonni dhibee garaachaa qabdan aannanii fi qurunfudii yoo fayyadamtan dhibee garaachaa sun isin dhiisaa jechuudha. Akkasumallee 14ffaa irratti dhukkubbii tiruutiif gaariidha. Warroonni tiruun keessan isin dhukkubu akkasumallee akka tiruun dhukkubneef jechuudha. Yeroo qurunfudii fi aannan fayyadamne dhibeen kun nu hin dhukkubu jechuudha. Yookiin akka nu hin qabne nuuf gargaara. Dhukkubbii ilkaaniitiif gaariidha. 15ffaa irratti dhukkubbii ilkaaniitiif isiniif himeera. Okay. 16ffaa irratti immoo dadhabina ijaatiif. Dadhabina ijaatiif qoricha jechuudha. Warroonni iji keessan isin dadhabe jechuudha. Warroonni iji keessan isin dhukkubu aannanii fi qurunfudii kana yeroo fayyadamtan qoricha guddaadha isiniin jedha. 17ffaa irratti immoo kaansarii nurraa ittisa. Kaansarii nurraa ittisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Akka kaansariin nu hin qabneef aannanii fi qurunfudii yeroo fayyadamne kaansariin irree nu hin qabu jechuudha. 18ffaa irratti immoo bareedummaa gogaa keenyaaf. Gogaan keenya akka nuuf bareeduuf aannanii fi qurunfudii yeroo fayyadamne gogaa bareedaa qabaanna jechuudha. Bareedummaa gogaa keenyaaf nuuf eega. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. 19ffaa irratti immoo dhibee sukkaaraaf. Dhibee sukkaaraa akka nu hin qabneef nu fayyada. Akkasumallee warroonni dhibee sukkaaraa qabdanirree immoo isinitti fooyyessuudhaaf jechuudha. Akka isin hin dhukkubneef isin fayyada isiniin jedha. Kanaaf aannanii fi qurunfudii itti fayyadamaadha isiniin jedha. 20ffaa irratti immoo hirrina dhiigaaf. Warroonni hirrina dhiigaa qabdanirree yeroo kana fayyadamtan baay'ee gaariidha. Akkasumallee hirrinni dhiigaa akka nu hin qabneef immoo dursa yeroo fayyadamnerre hirrinni dhiigaa akka nu hin qabneef nu fayyada jechuudha. 21ffaa irratti immoo dhukkubii toonsiliitiif. Warroonni dhukkubii toonsilii qabdan baay'ee qoricha jechuudha. Qurunfudii fi aannan yeroo fayyadamtan jechuudha. Kanaaf qurunfudii fi aannan yeroo fayyadamtan dhukkubbiin toonsilii isin dhukkubu akkasumallee isin hin qabu jechuudha. 22ffaa irratti immoo gogiinsa garaatiif. Warroonni gogiinsa garaa qabdan akka gogiinsi garaa isin hin qabneef yookiin immoo yeroo isin qabeetirra jiraate akka isinitti fooyya'uuf baay'ee qoricha jechuudha. Aannanii fi qurunfudii yeroo fayyadamtanitti jechuudha. Okay, 23ffaa irratti immoo rakkoo dhala dhabuun wal qabataniif furmaata jechuudha. Warroonni dhala dhabanirree yeroo kana yeroo olitti aansanii qurunfudii fi aannan yeroo fayyadaman dhala irree argachuu danda'anii akkasumallee immoo dhibeen akkanaatirree akka isaan hin qabneef dursanii of wallaanuudhaaf baay'ee shaggaadha jechuudha. Kanaaf aannan fi qurunfudii yeroo kam fayyadama isiniin jedha. Okay. 24ffaa okay. 24ffaa irratti immoo dhiibbaa dhiigatiif gaariidha. Warroonni dhiibbaa dhiigaa qabdanirree yeroo kana fayyadamtan qorichaa isiniin jedha. Okay. 25ffaa irratti immoo bareedummaa rifeensaatiif irree jechuudha. Rifeensi keessan akka isiniif bareeduuf akka isiniif guddatuuf qurunfudiin gahee olaanaa qaba. Kanaaf aannan fi qurunfudii yeroo fayyadamtan isin fayyada jechuudha. 26ffaa irratti immoo infekshinii qaama saalaatiif. 27ffaa irratti immoo fedhii nyaataa dabaluudhaaf isin gargaara. Warroonni fedhii nyaataa dhabdanirra jechuudha yeroo kana fayyadamtan fedhii nyaataa keessanii ni dabala isiniin jedha. Akkamitti fayyadamnu yoo jettan qurunfudiin akka daakamee ta'uu qaba. Qurunfudii kan daakame ta'uu qaba. Deebisee immoo qurunfudii maankaa akkamitti walitti maknootan qurunfudii maankaa tokko yookiin fallaana shaayii tokko aannan kubbaayyaa tokko wajjin dhugaadha yookiin dhugisiniin jedha. Torbanitti yeroo 2 yookiin yeroo 3 yoo fayyadamte gaariidha. Ganama osoo ciree hin nyaatin sa'a tokko dura fayyadamuu qabda jechuudha. Haalatti fayyadama isaa warroonni barbaadan jechuudha. እና kanaaf
kana fakkaata barumsi keenya irraa isiniin jedha. Maatii kabajamtoota kiyyaa subscribe gochuun dagatinaadha, like godhaadha. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Bye bye.